Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo. Barumsa keenya kutaalee darbe keessatti mata duree adda addaatti qoonnee barachaa turuun keenya ni yaadatama. Barumsa keenya har'aatiin ammoo waa'ee sirna tuqaalee kan barannu ta'a. Barumsa keenya guutummaatti argachuudhaaf herreega YouTube qubee generation jedhu subscribe fi like gochuun akkasumas yaada qabdan nu kennuudhaan barumsa kana achirratti suur-sagalee yookaan viidiyoodhaan guutummaa isaatti argachuu dandeessu. Gama biraatiin Facebook fi chaanalii Telegram irratti barumsa afaan Oromoo kan jedhu Telegram irratti join gochuudhaan, Facebook irratti immoo like follow gochuudhaan barumsi kun yeroo gaddifamu kan sin qaqqabu ta'uusaa asumaan sin beeksisuu barbaanna. Sirna tuqaalee. Akkuma beekamu sirni tuqaalee mallattoolee barreeffama keessatti galuudhaan ergaa dabarsuu barbaadame guutummaatti akka darbu kan taasisudha. Kana jechuun barreeffamni tokko akkuma afaaniin dubbannu miira isaa waliin dhaggeeffataa keenya yookaan qaama ergaa keenya dabarsinu bira miira jechuu dabarsuu barbaanne sana wajjin akka dhaggeeffataa sana bira gahu yookaan qaama ergaan sun akka darbu barbaadame bira gahu ergaa guutuu ergaa ifa ta'e akka dabarsu taasisaa jechuudha. Jechuun akkuma afaaniin dubbannu barreeffamaanis haaluma sanaatiin miira isaa wajjiniin dhaggeeffataa keenya bira akka gahu nuuf taasisa. Mallattoolee sirna tuqaalee kana tokko isaaniitiin fakkeenya wajjin ibsa isaanii wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Tokko mallattoo tuqaa yookaan qabxii isa afaan Ingiliffaatiin full stop jedhamu kana jechuudha. Tuqaan wantoota adda addaa keessatti galuudhaan nu gargaara. Fakkeenyaaf tuqaan yaadni tokko xumuramuu isaa yookaan himni tokko xumuramuu isaa agarsiisuudhaaf ni gala jechuudha. Yeroo galus immoo xumura hima sanaa irratti galuudhaan yaadni sun yookaan ergaan dabarsuu barbaadame guutummaatti darbuu isaa nu agarsiisa. Fakkeenyaaf boonsaan nama hubataadha hima jedhu keessatti ergaan kun boonsaan nama hubataadha kan jedhu kun xumurameera jechuudhaaf tuqaadhuma irratti keenya jechuudha. Mallattoo tuqaa dhuma kanarratti keenya kan jechuun himni kun xumurameera, yaadni isaa guutummaatti dhumeera, ergaa barbaachisu hundumaa dabarsuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyi biraa daraartuun gabaa dhaqxe. Daraartuun eessa dhaqxe? Gabaa dhaqxe. Ergaa jedhu guutummaatti ergaan dabarsuu barbaadame guutuu fi darbuu isaa yookaan xumuramuu isaa agarsiisuudhaaf mallattoo tuqaa keenya jechuudha. Dhuma hima xumurame hima guutuu ta'e ergaa guutuu dabarsuu danda'u dhuma isaa irratti yoo tuqaa keenya ergaan kun dhumeera guutuudha jechuudha. Tuqaa yoo kaa'uu baanne maal ta'a? Fakkeenyaaf daraartuun gabaa dhaqxe hima jedhu kana keessatti tuqaa yoo as kaa'uu baanne himni kun banaa ta'a jechuudha. Ergaa dabarsuu barbaadame guutummaatti hin dabarsine jechuudha. Kanitti fufee dhufu jiraachuu danda'a. Kanaafuu tuqaan dhuma hima guutummaatti ergaa dabarsuu danda'u irratti galuudhaan ergaa dabarsuu barbaanne sana guutuu nuuf taasisa. Faayidaan tuqaa biraa kottoonfachiisuu agarsiisuudhaaf ni gala. Fakkeenyaaf jecha lakkoofsa jedhu gabaabsinee barreessuu yoo barbaanne kaa jennee tuqaa keenya kana jechuun lakkoofsa jechuudha. Lakkoofsa bakka bu'aa gabaabsinee yegguu keenya haala kanaatiin tuqaa fayyadamuudhaan barreessuu dandeenya. Jecha hubachiisa jedhu gabaabsinee yegguu barreessinu yookaan kottoonfachiisnee yegguu barreessinu hub jennee tuqaadhuma irratti galchina.
jecha fakkeenya jedhus faakaana. Akkuma beekamu kottoonfachiisuu keessatti kutaa darbe keessatti akkuma barannetti kottoonfachiisuu keessatti qubeewwan filanneetu bakka buusna. Qubeen sun tokkos lamaa ol ta'uu danda'a. Keessaa filanneetu jechuma tokko keessaa qubee filachuudhaan kan kaa'amu. Kana kutaa darbe keessatti barannee turre. Kanaaf tuqaanii kottoonfachiisuu agarsiisuudhaaf haala kanaatiin galuudhaan nu gargaaruu danda'a. Faayidaan tuqaa biroo gabaajee agarsiisuuf ni gala. Fakkeenyaaf lakkoofsa sanduuqa poostaa jechoota jedhan keessatti qubee jalqabaa filannee barreessina. Gabaajee yogguu barreessinu kanas kutaa darbe keessatti baranneerra. Laa tuqaa saa tuqaa paa jennee akkaataa kanaatiin gabaabsinee bakka jechoota dheeroo kana qubee jalqabaa isaanii qofa filannee gabaajeedhaan kaa'uudhaafis tuqaatti ni fayyadamna. Dhaabbata leenjii barsiisotaa dhaa tuqaa laa tuqaa baa. Biiroo Barnoota Oromiyaa baa tuqaa oo. Adda Bilisummaa Oromoo aa tuqaa baa tuqaa oo. Gabaajee agarsiisuudhaafis akkaataa kanaatiin tuqaatti fayyadamuu ni dandeenya. Faayidaan tuqaa kan biroo mata duree guddaa isa xiqqaarraa addaan baasuudhaafis itti gargaaramuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf waa'ee waan tokkoo barreessina yoo ta'e mata duree guddaa kenninaa fi mata duree guddaa sana jalatti immoo mata duree xixiqqoo nuti waa'ee mata duree guddaa sanaa haasofnu kan caccabsinee mata duree xixiqqootti caccabsinee barreessinu ni jiraata. Isaan sana agarsiisuudhaaf tuqaatti fayyadamnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Mata duree sana mata duree guddaa mata duree xiqqaa mata duree xiqqaa jalatti immoo mata duree xiqqaa biroo akkaataa itti kaa'uu dandeenya asirratti ilaalla. Kanaaf tuqaa as keessatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf mata duree guddaa sirna gadaa jedhu keessatti sirni gadaa tokko tuqaa jalatti sirna gadaa jennee dookimentii kana eeguu barreessinu yookiin kun dookimentii keessatti akkaataa itti sadarkaadhaan kaa'amudha. Ajalatti tokko tuqaa tokko jalatti immoo seenaa gadaa gadaan eessaa qabee yoomii qabee akka dhufe waa'ee gadaa kan ibsu kaa'uu dandeenya jalatti. Tokko tuqaa lama jalatti immoo seenaa uummata Oromoo kan jedhu mata duree xiqqaa keenye. Sababni isaas gadaan uummata Oromoo faanatti walitti hidhata waan qabuuf seenaa uummata Oromoos gadaa faana wal qabsiisnee akkaataatti dhiyeessinu hin jiraata yoo ta'e tokko tuqaa lama jalatti mata duree kana keenye jechuudha. Mata duree tokko tuqaa lama kana jalatti mata duree xiqqaa waa'ee seenaa uummata Oromoo immoo dabaluu barbaanna yoo ta'e tokko tuqaa lama tuqaa tokko jennee seenaa aanolee jechuu dandeenya. Seenaan aanolee seenaa uummata Oromooti. Akkuma beekamu seenaan waan tolaa qofaa miti, wanti badaa yeroo darbe keessatti ta'es akka seenaatti ni kaa'ama. Kanaafuu akkaataa kanaatiin mata duree guddaa mata duree xiqqaa irraa adda baasuudhaan tarreessuu nu dandeessuu keessattis gahee guddaa taphata jechuudha tuqaanii. Kan biraa herreega keessatti lakkoofsa guutuu fi hafte agarsiisuudhaafis ni gala. Fakkeenyaaf yoo ilaalle 2.5 7.9 3.5 jennee akkaataa kanaatiin herreega keessatti haftee agarsiisuudhaaf lakkoofsa guutuu fi haftee agarsiisuudhaaf itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Mallattoo gaaffii yookaan question mark. Mallattoon gaaffii kunis dhuma hima gaaffii agarsiisuu irratti galuudhaan himichi
hima gaaffii ta'uu yookaan immoo deebii kan barbaadu ta'uu agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf barumsi eegalamee hima jedhu kana keessatti mallattoon gaaffii kun dhumarratti osoo galuu baatee ergaa gaaffii kana gaafatu ta'uusaa guutummaatti argachuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Miira isaa wajjiniin maal akka gaaffii ta'uusaa baruu dhiisuu dandeenya jechuudha. Dogoggoraan namni barumsi eegalame tuqaan soo ta'uu baate mallattoon gaaffii soo ta'uu baate ifaa miti jechuudha. Barumsi eegalame yoo jedhe barumsi eegalame barachuun eegalameera jechuudha. Barachaa jiru jechuudha namoonni yookaan barattoonni. Garuu kuni kan ifa taasise maalidha? Mallattoon gaaffii kun dhumarratti waan galeef gaaffii gaafachaa jira jechuudha. Barumsi eegalamuu isaa waa'ee barumsi eegalamuu odeeffannoo gaafataa jiraachuusaa agarsiisuudhaaf mallattoo gaaffii dhuma hima kana irratti galeera sun ifa taasisaa jechuudha hima kana. Maqaan kee eenyu? Dhumarratti mallattoo gaaffii galeera baqa waa'ee maqaa nama isa bira jiru sanaa gaafataa jira jechuudha. Baacaan hojii deeme hima dhumeedha kuni tuqaadhaan dhume. Baacaan hojiin deemuusaa beekameera jechuudha. Dabalaanoo jennee mallattoo gaaffiitiin. Inni kun hojii deeme dabalaanoo eessa deeme jennee gaafachuudhaaf haala kanaatiin mallattoo gaaffiitti fayyadamnee ergaa dabarsuu barbaanne guutummaatti dabarfachuu dandeenya. Fakkeenyi biraa qorri baranaa akkamsitti jira? Qorri baranaa akkamsitti jira? Gaaffii gaafataa jirra jechuudha. Gaariidha moo gaarii miti kan jedhu deebisuu danda'a namichi. Gaaffiin keenya garuu ergaan dabarsuu barbaanne ifa kan nu taasise mallattoo kamidha? Mallattoon gaaffii jiraachuudha. Gaaffii gaafachaa jiraachuu keenya kan agarsiisu mallattoon gaaffii kun dhumarratti galuu isaatiin jechuudha. Har'a mana barumsaa maaliif hafte? Rakkoon kee maal inni jechuudha. Maaliif hafte? Mallattoon kun galuu baannaan garuu guutummaatti miira isaa wajjiniin ergaa dabarsuu barbaanne hin dabarsu jechuudha. Kanaaf of eeggannoodhaan mallattoolee sirna tuqaalee kana keessatti mallattoolee sirna tuqaa yogguu fayyadamnu seeraan fayyadamuu qabna jechuudha. Namoonni baay'een akkuma feeteedhaan yeroo barreessan argina. Fakkeenyaaf akkamatti sooshaal miidiyaa kana yookaan miidiyaa hawaasummaa irratti yeroo namoonni waliin haasa'an yeroo ilaallu akkamatti jedhanii tuqaa kaa'anii yookaan immoo uumaa mallattoo sirna tuqaa kanaan fayyadamanii barreessu sun dogoggora jechuudha. Maaliif mallattoon gaaffii jiraachuu qaba. Gaaffii gaafachaa jiraachuu yoo ta'e mallattoon gaaffii dhuma hima sanaarratti galuu qaba. Yoo xumurameera ta'e immoo yaada guutuu yoo ta'e immoo tuqaa kaa'uu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee miidiyaa hawaasummaa irratti yeroo namoonni waliin haasa'anii akkamatti jedhanii mallattoo gaaffii hin galchan akkasumatti dhiisu jechuudha. Sun sirreeffamuu waan qabudha. Fakkeenyi biraa eenyu waliin dhufte? Ati eenyu waliin dhufte? Inni eenyu waliin dhufte? Gaaffiin kun eenyu waliin ati akka dhufte kan gaafatudha. Dhumarratti mallattoo gaaffiitiin akkaataa kanaatiin mallattoo gaaffiitti gargaaramnee ergaa dabarsuu barbaanne guutuu taasisuu dandeenya jechuudha. Mallattoo qoodduu yookaan koomaa jennu mallattoon qoodduu kunis hima keessatti jechoota ramaddiidhaan wal qixan yookaan wal fakkaatan addaan qooduudhaaf gala. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle Oromiyaan biyya lalistuu midhaanota gosa hedduu kan akka xaafii, qamadii, garbuu fi kan kana fakkaatan oomishuun beekamtuudha. Hima jedhu keessatti xaafii qoodduu, qamadii qoodduu, garbuu kan jedhan kuni
ramaddii midhaan jedhu jalatti argamu ramaddii tokko keessatti argamu jechuudha. Isaan kana yeroo tarreessinu qooduudhaan addaan qoqqoonnaa jechuudha. Fakkeenyi biroo Tolaa, Bariisoo, Gammadaa fi Gammadaa, Galaanaa fi Bililleen barattoota kutaa 12ti. Hima jedhu keessatti Tolaa, Bariisoo, Gammadaa, Galaanaa fi Bililleen barattoota jechuudha. Maqaa namaati. Ramaddii nama jalatti ramadamuu danda'u. Ramaddii barattoota jalatti ramadamuu danda'u. Ramaddii barattoota kutaa 12 jalatti ramadamuu danda'u jechuudha. Ramaddii tokko keessatti argamu wal madaalu jechuudha. Wal madaalu yookaan wal fakkaatu. Kanaaf qoodduun jechoota yookaan ramaddii wal fakkaataa qabanii jidduu galuudhaan qoqqooduudhaan nu gargaara jechuudha. Otoo qoodduun kun jiraachuu baate maal ta'a? Tolaa, Bariisoo, Gammadaa, Galaanaa fi Bilillee ta'a jechuudha. Kun jechuun hiikan qabu jechuudha. Eenyu akka ta'e hin beeknu. Amma akaakilee isaatti tarreeffame immoo maali kan jedhu gaaffii biraa nutti uuma jechuudha. Kun nama tokko taasisa yoo kun jidduun gaggalle qoodduun kun jidduu hin galle yoo ta'e namichuma tokko agarsiisa jechuudha agaasitti. Kuni abbaa yoo ta'e, Tolaa kan jedhu ilma yoo ta'e, Bariisoo kan jedhu abbaa ta'a, Gammadaa kan jedhu akaakayyuu ta'a, Galaanaan immoo akaakilee ta'a jechuudha. Suniifi kun hiika garaa garaa qabaata. Kun namoota Tolaa jedhaman, Bariisoo kan jedhaman, Gammadaa kan jedhaman, Galaanaa fi Bilillee kan jedhaman barattoota kutaa 12 ta'uu isaanii waan dubbatudha. Kanaaf qoodduun haala kanaatiin jechoota ramaddiin wal gitan kan ramaddii tokko keessatti argaman addaan qoqqooduudhaan galuudhaan nu tajaajiluu danda'a. Faayidaan qoodduu kan biroo gaaleewwan maqaa shima salphaa keessatti waa'eedhuma maqaa sanaa ibsan maqicha irraa addaan qooduudhaaf nu gargaara. Fakkeenyaaf namichi kaleessaa kan jedhu kuni gaalee maqaati. Qabsaa'aa mirga namaati kan jedhu kuni xumuradha. Kanaaf namichi kaleessaa qoodduu inni mana bunaatti argine qabsaa'aa mirga namaati jedha. Inni kuni guutummaatti yoo dubbisnu inni mana bunaatti argine kan jedhu kuni dabalataan waa'ee namicha kaleessaa sanaa haasa'a. Kanaaf isa dabalataan waa'ee namicha kaleessaa kana haasa'u himata guutummaatti yookaan immoo hima isa kaan irraa adda baasuudhaaf akkaataa kanaatiin qoodduutti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma namichi kaleessaa qabsaa'aa mirga namaati yoo inni himni kun guutuudha, ergaa guutuu dabarsa. Namichi kun isa kam kan jedhu dabalataan waa'ee nama kanaa kana haasa'u yookiin kan nuuf ibsu yeroo daballu qoodduu fayyadamneetu jidduutti daballaa jechuudha. Akaakayyuun kiyya gaaleen akaakayyuu kiyya jedhu kun qoodduu inni bar darbe boqotee seenaa uummata Oromoo haalaan beekaa jedha. Akaakayyuun kiyya kun gaalee maqaatii qoodduudhaan qoodnee isa kam akaakayyuu kee isa kam isa bar darbe boqote waggaa kurnan kana boqote yookaan immoo isa barana boqote jechuu dandeessa ta'uu danda'a. Haalli kun uumamuu danda'a. Kanaaf isa kam isa kamtu isa kamirraa isa kam jechuudhaan adda baasuudhaaf waa'ee sanaa waa'ee gaalee maqaa jalqaba irratti argamu kana ta'u isa bar darbe boqote kan jedhu kan haala kanaatiin itti daballee hima keenya ifa taasisuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Dinquu Dayyaas qoodduu abbaan qabeenyaa Soodaree Sabboonaa Ilmaati. Dinquu Dayyaas Sabboonaa Ilmaati kan jedhuyyuu gahaadha. Garuu eenyu Dinquu Dayyaas kan jedhu suni abbaa qabeenyaa Soodaree kan jedhu kun dabalataan waa'ee Dinquu Dayyaas kan ibsudha. Haala kanaatiin qoodduun
tajaajila nuu kennuu danda'a. Gaalee maqaa hima salphaa keessatti waa'eedhuma maqaa sanaa ibsan maqicharraa addaan baasuudhaa fi galuudhaan nu tajaajiluu danda'a. Faayidaan qoodduu kan biraa kitaaba bara itti bahee fuula isaa boqonnaa isaa addaan baasuudhaafis nu gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf fudhannu mata duree sirna gadaa jedhu. Mata dureen kitaaba kanaa sirna gadaa kan jedhudha. Qoodduu boqonnaa 2 qoodduu fuula 210 qoodduu bara 1997. Akkaataa kanaatiin mata duree kitaaba sanaa boqonnaa isaa fuula isaa bara itti maxxanfame addaan baasnee barreessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kun seera mataa isaa qaba. Caljenneen iddoo barbaannetti hin qoqqoonnu jechuudha. Haala kanaatiin mata duree boqonnaa fuulaa fi bara kitaabni itti bahee barreessuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Faayidaan qoodduu kan biraa guyyaa fi bara addaan qooduudhaaf ni gargaara. 3/23/1995 kan jedhu kun baradha. Sadaasa ji'aa fi guyyaan addaan baheen barreeffamu walitti aanee barreeffama jechuudha. Seera mataa isaa qaba. Guyyaa kamsaa qoodduu onkoloolessa 10 qoodduu 2010 bara 2010 jechuudha. Onkoloolessii fi guyyaan sun addaan hin bahu. Akkaataa kanaatiin barreeffama. Guyyaa kamsaa kan jedhu haala kanaatiin seera kana hordofneetu kan barreessinu qoodduutti fayyadamne jechuudha. Qoodduun faayidaa hedduu qabaachuusaa nu agarsiisa jechuudha. Kan biraa lakkoofsa yookaan qubeewwan addaan baasuudhaaf nu gargaara. Qubee afaan Oromoo fakkeenya yoo tarreessinu A, B, C jennee haala kanaatiin qoodduu jidduu gaggachuudhaan barreessuu dandeenya. Lakkoofsa lakkaawwii 1 qoodduu 2 qoodduu 3 qoodduu jennee haala kanaatiin tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif qoodduun kun yoo jidduu hin galiin fakkeenyaaf 1 fi 2 gidduu fageenya jidduu isaanii hin jiru yoo ta'e walitti siqee barreeffameera yoo ta'e jechuudha. Ergaan 1 jedhu 2 jedhu hafeet 12 kan jedhu nuu kenna jechuudha. Sun hiika biraa qaba. Qoodduun haala kanaatiin lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsota biroos addaan qoonnee kaa'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Magaalaa biyya ishee irraa addaan qoodanii barreessuudhaafis qoodduutti fayyadamuu ni danda'ama. Kunis seera mataa isaatii qaba. Akkaataa kanaatiin barreeffama. Magaalaa Finfinnee qoodduu Itoophiyaa. Itoophiyaan biyyadha. Finfinneen magaalaa guddoo Itoophiyaati. Kanaaf iddoo kana magaalaa biroos kaa'uu ni dandeenya. Biyya kaa'uu dandeenya. Iddoo kanatti godina isaa kaa'uu dandeenya. Godina isaa naannoo isaa achiin biyya akkaataa kanaatiin qooddu fayyadamne kaa'uu dandeenya jechuudha. Teessoo barreeffama addaan qoodduudhaaf ni gargaara qoodduun. Fakkeenyaaf kolleejjii barsiisota Jimmaa qoodduu lakkoofsa sanduuqa poostaa 95. Kolleejjii barsiisota Jimmaa kan jedhu kun teessoo kolleejjii barsiisota Jimmaati. Lakkoofsa sanduuqa poostaa immoo kan lakkoofsa sanduuqa poostaa kolleejjiin kun qabudha. Kanaaf teessoo fi lakkoofsa sanduuqa poostaa sana addaan qooduudhaaf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyi biraa qalaa yeroo barreessinu akkaataan ittiin nuti barreessinu kana fakkaata. Barataa Abdii Boruu qoodduu godina Shawaa Lixaa qoodduu Aanaa Amboo qoodduu Amboo jenne haala kanaatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Maaliif barataa ta'uusaa barataa Abdii Boruu jedhama. Godinni isaa eessa? Shawaa Lixaadha. Shawaa Lixaa keessaa immoo aanaa hedduu jira. Aanaa kamidha?
aanaa Amboo qoodduu Ambo magaalaa Ambooti. Aanaa Amboo jala magaalota hedduu jira. Magaalaa kam kan jedhu adda baasuudhaaf haala kanaatiin qoodduutti gargaaramne barreessuu dandeenya. Mallattoo tuqlame yookaan kolon double colon jedhamu jechuudha. Kun maaliif gargaara? Yaanni itti aanee tarreeffamu yookaan ibsamu jiraachuu agarsiisuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Faayidaan isaa tokkoffaa yaanni itti aanee jiru yookaan tarreeffamuu kan jiru jira jennee akeekuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Fakkeenya dhalli namaa waa sadi jibba hima jedhu dhuma isaa irratti tuqaa lama yoo gashine wanti tarreeffamu jira kan dhalli namaa jibbu wanti sadi suni jira. Isaan kun maal maalidha? Deega, qoodduu, dullumaa fi du'a jennee haala kanaatiin barreessuudhaaf tuqlameetti ni gargaaramna jechuudha. Waqtiileen bakka afuritti qoodamu. Tuqaa lama isaanis eenyuun faayidaa? Birraa, qoodduu, bona, qoodduu, arfaasaa fi ganna jedhamu. Waqtiileen bakka afuritti qoodamu. Birraa, bona, arfaasaa fi ganna jedhamu. Faayidaan tuqlamee inni biroo barreeffama keessatti sa'aatii fi daqiiqaa addaan baasuudhaafis itti gargaaramuu dandeenya. Ganama sa'aatii 3 tuqlamee 3:0 irratti kootti innaa barreessinu ganama sa'aatii 3 fi walakkaa irratti kootti jennee dubbisna. Kan jechuun as keessatti tuqlameen kun sa'aatii fi daqiiqaa addaan baasuudhaan nu gargaara jechuudha. Boru sa'aatii 6 fi walakkaa irratti wal argina. 6 kun sa'aatii agarsiisa. Tuqlamee erga keenya booda isaa achitti kan jiru tuqlamee achitti kan jiru daqiiqaadha kan agarsiisu. Kanaaf tuqlameen sa'aatii fi daqiiqaa addaan qooduudhaafis nu gargaara jechuudha. Mallattoo raajeffannoo yookaan exclamation mark. Mallattoo raajeffannoo kuni dhuma waan raajeffatamuu, waan ajajamuu, waan gorsaa yookaan akeekkachiisaa, sagalee jabaa akka iyyaa, doorsisa, ifannaa fi waan nama rifaasisu fi kanneen kana fakkaatan agarsiisuudhaaf dhuma hima sanaa irratti galuudhaan ni tajaajila. Isaan kana tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Fakkeenya fudhanne fakkeenyaaf waan nama dinqisiifachiisu yookaan immoo waan nama raajeffachiisu agarsiisuudhaaf akkamitti mallattoo raajeffannoo kanatti fayyadamna. Tokko maal namni gara jabeessi akkasii hima kana keessatti namichi kun gara jabeenyummaa namicha sana raajeffateera jechuudha. Sana agarsiisuudhaaf mallattoo raajeffannoo dhuma hima kana irratti galchina jechuudha. Safuu siyaasa baranaa raajeffateera jechuudha. Isa dinqeera jechuudha siyaasni baranaa. Kanaaf safuu siyaasa baranaaf jennee dhuma kanarratti mallattoo raajeffannoo isuma afaan dubbannu kana miira isaa wajjiniin barreeffamaan kaa'uudhaaf raajeffannootti fayyadamne haala kanaan kaa'uu ni dandeenya. Uggum raajeffannoo, uggum mallattoo raajeffannoo, ammas raajii argine mallattoo raajeffannoo. Kuni ergaa mataa isaanii dabarsu jechuudha. Dhumarratti tokko tokkoon isaanii uggum raajii argine. Kanaaf jechoota akkasii jechoota raajeffannoo waan nama raajuu agarsiisan kana barreessuudhaaf raajeffannoo haala kanaatiin fayyadamnee kaa'uu dandeenya. Ajaja kennuuf mallattoo raajeffannoo kanatti ajaja kennuuf itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf ka'ii balbala cufi irratti mallattoo raajeffannoo ajajaa jirra jechuudha. Callisi, ila qoodduu, hin turin, ila hin turin, koottu taa'i
Isaan kun ajajadha. Ajaja kana kennuudha. Ajajni kun miira isaa wajjiniin yeroo barreessinu qaama barreessinuuf sana bira akka ga'u ajaja kana akka fudhatu ajaja ta'uusaa akka baru taasisuudhaa fi mallattoo raajeffannoodhuma hima sanaa irratti galchuudhaan ajaja kennaaf akka jirru akka hubatamu taasisuudhaaf haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeenya. Akeekkachiisuuf yookaan dinna kennuudhaaf itti fayyadamuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf of eegi jennee mallattoo raajeffannoo dhumarratti galchina. Lammaffaa badii akkanaa dalagdee beeki. Irraanfattee beekadhu kun akeekkachiisa jechuudha. Himoonni kun hundumtuu dhuma isaanii irratti mallattoo raajeffannoo galchuudhaan akeekkachiisaa jiraachuu keenya akka qaamni nuti barreessinuuf sun yookiin waraqaa irratti yeroo barreessinu barreeffamaan agarsiisuudhaaf mallattoo raajeffannootti fayyadamna. Iyyaaf yeroo afaan hin dubbannu yookaan iyyamu sagalee dhageenya. Garuu yeroo barreeffamu immoo akkaataa kamiitiin iyya sana iyya ta'uusaa hubachiisna kan jedhuuf raajeffannootti fayyadamna jechuudha. Abbaa kooti. Kun abbaa kootu reebamaa jira yookaan immoo abbaa kootu waa ta'e jechuudha. Yeroo iyyuu namichi kun abbaa kooti jedhee abbaan isaa waa ta'eera jechuudha. Ergaa kana kan akka nuti hubannu nu taasise maalidha? Mallattoo raajeffannoo kanadha jechuudha. Fakkeenyi biraa nan bade kaa hacee galaafatan jedha. Kunis iyyadha kan agarsiisu. Akkuma beekamu akkuma hundi keenya yoo yaadannu haceen artistii beekamaa Oromoo ija ta'e gaafa dhabnu sana namoonni baay'ee iyyanii miira sana miira iyyaa ta'uusaa agarsiisuudhaaf nan bade kaa hacee galaafatan jedhee haala kanaatiin ergaa iyya ta'uusaa dabarsuudhaaf itti gargaaramuun ni danda'ama. Kan biraa jajuuf. Fakkeenya ishoo ilma koo, kormee ilmaa, jabduu intalaa jenne himoota kana dhuma isaanii irratti mallattoo raajeffannoo yoo galchine jajaa jirra jechuudha. Ishoo ilma koo. Yeroo baay'ee abbootiin ishoo ilma koo, ishoo intala koo, kormee ilmaa jedhanii waa'ee nama jaalatanii sana yookaan immoo nama jajuu barbaadanii haala kanaatti yeroo dubbatan ni dhageenya. Garuu barreeffamaan inni kaa'amu immoo akkaataa kanaatiin kaa'ama jechuudha. Mallattoo raajeffannoo itti fayyadamne. Ishoo ilma koo jennee mallattoo tuqaa yookaan mallattoo gaaffii hin galchinu mallattoo raajeffannoo galchuudhaan jajaa jiraachuusaa namni suni jajaa turuusaa agarsiisuudhaaf mallattoo raajeffannoo fayyadamna. Raajeffannoon kan biraa kan inni agarsiisu nu gargaaru wanta rifaasisaa ta'e waan nama rifaasisu barreessuudhaaf itti gargaaramuun danda'ama. Fakkeenyaaf akka bartee uummata keenyaatti yookiin aadaa uummata keenyaatti bakakkaan yeroo bu'u bakka wayitennuu bu'u bakakkaan itti bu'een jedhamu isaa baga jedhama jechuudha. Wanta rifaasisan waan sodaatanidha. Isaa baga jedhamu. Isaa baga mallattoo raajeffannoo galchina. Wayyoo jenne waan nama rifaasisu tokko yogguu arginu kan dhageenyu waan sana miira isaa kaa'uudhaaf wayyoo jennee akkaataa kanaatiin kaa'uu hin dandeenya. Waan nama dhukkubsu wayii nama rifaasisu jennee mallattoo raajeffannoo galchuudhaan wanti sun waan nama rifaasisaa ta'uusaa adda baasuudhaaf mallattoo raajeffannoo itti gargaaramuu dandeenya. Isaan kun faayidaalee mallattoo raajeffannoolee nuu kennuu danda'anidha.
mallattoo buufata xiqqaa yookaan semicolon buufanni xiqqaan himoota dheerinaan caasaa himaatiin akkasumas yeroodhaan wal madaalan gidduu seenee himoota sana hima tokko taasisuuf yookaan walitti hidhuudhaaf nu gargaara. Himicha keessatti garuu mallattoon buufanni xiqqaa yoo hafe tuqaan galee bakka isaa himni sun hima of danda'an adda addaa lama ta'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaan ilaalla. Badhaasaan kubbaa miilaa taphata. Buufata xiqqaa tolashiin buddeen tolchiti. Hima jedhu kana keessatti buufanni xiqqaa himni kunis of danda'ee jira. Badhaasaan kubbaa miilaa taphata of danda'aadha. Tolashiin buddeen tolchiti of danda'aadha. Kunis bakka kana tuqaa yoo keenye hima adda addaa lama ta'u jechuudha. Garuu himoota kana walitti hidhuudhaaf himoota yeroodhaan wal madaalan, himoota caasaa himaatiin wal madaalan akkuma asitti kaa'ame himoota dheerinaan caasaa himaatiin akkasumas yeroodhaan wal madaalan kaa'uudhaaf haala kanaatiin itti gargaaramuun danda'ama jechuudha. Barsiisaan ni barsiisa, barattoonni ni baratu. Beekaan ofiin beeka. Beekaan ofiin beeka. Buufata xiqqaa wallaalaan itti himanis hin beeku. Himoonni kun himoota of danda'anidha. Garuu himoota kana walitti hidhuudhaaf kan itti gargaaramne buufata xiqqaadha jechuudha. Yoo himoota kana adda baasuu barbaanne garuu tuqaa bakka buufata xiqqaa sana galchine himoota sana hima lama hima of danda'a adda addaa taasisuun ni danda'ama. Garbummaa shiddaan buqqisna. Dadhabnu ilmaan itti guddisna. Nama bara dheeraa taa'e dhiisi. Nama dheeraa deeme waa gaafadhu jedha. Kanaaf buufanni xiqqaan haala kanaatiin nu gargaara jechuudha. Mallattoo sarara xiqqaa yookiin hyphen. Mallattoon sarara xiqqaa kun faayidaalee hedduu nuuf kennu. Faayidaaleen isaan nuuf kennan keessaa inni tokko jechoota tosoo ijaaruudhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Fakkeenyaaf jecha mataa jedhuu fi duree jedhu walitti hidhuudhaaf mata jennee aan tokko asiin bada mata jennee sarara xiqqaa hedduu galchine duree jennee barreessuu dandeenya. Kun jecha tokko ta'e jechuudha. Jecha mata duree jedhu waa'ee tishoo keessatti jecha tishoo uumuu keessatti barannee turre san duuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Lubbuu ida'uu qabeessa lubbu qabeessa jecha jedhu kana barreessuudhaafi haayifanii yookaan sarara xiqqaa kanatti gargaaramu ni dandeenya. Haala kanaatiin faayidaa nuu kennuu danda'a sararri xiqqaan. Kan biraa hima osoo barreessinu himicha osoo hin xumuriin bo'oo haaraatti ce'uuf yoo barbaanne sarara xiqqaa kanatti fayyadamuu dandeenya. Garuu sarara xiqqaa kana kan fayyadamnu hima kana osoo barreessaa jirru sarara nu ga'uu yoo dide sarara irratti barreessaa jirru sanarratti nu ga'uu yoo dide bo'oo itti aanutti yookaan bo'oo isa haaraatti ce'uu yoo barbaanne jecha dhuma sarara irratti barreessaa jirru sana birsagatti qoonneet sarara xiqqaa kana fayyadamuudhaan barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni addunyaa kana irra jiraatan biiliyoona 7 tilmaamama. Hima jedhu keessatti osoo barreessaa jirru namoonni addunyaa kana irratti jiraatan biiliyoona jecha biiliyoona jedhu kan biratti gara bo'oo itti aanutti waan nu hanqateef bo'oo itti aanutti ce'uu barbaanne. Kanaaf maal goone birsagatti qoqqoonne jechuudha. Birsaga biiliyoona jedhu kuni birsaga meeqa qaba? Biiliyoona kan jedhu birsaga 4 qaba. Birsaga jalqabaa irratti bii jennee sarara xiqqaa galchuudhaan haala kanaatiin
otoo barreessaa jirru bo'oo haaraatti ce'uudhaafis itti gargaaramuu dandeenya. Faayidaan sarara xiqqaa kan biroo asii hanga achi jechuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Fageenya agarsiisuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf fageenyi Finfinnee sarara xiqqaa Amboo kiiloomeetira 115. Finfinnee fi Amboo gidduu fageenyi jiru kiiloomeetira 15 jennee agarsiisuudhaaf sarara xiqqaa kana itti gargaaramuun ni danda'ama. Mallattoo waraabbii yookaan quotation mark. Quotation mark yookaan immoo mallattoo waraabbii kuni haasaa nama tokko akkuma jiruun barreeffamaan gabaasuuf yoo barbaanne mallattoo waraabbii kana keessa galchuudhaan haasaa sana akkuma jiruun jechuudha. Osoo irraan hir'isin osoo ittiin dabaliin mallattoo waraabbii keessa galchuudhaan barreessuun ergaa nama sana guutummaatti dabarsuu dandeenya. Fakkeenyaaf qabeenya namni namaaf kenne inni guddaan fayyaadha. Inni kun xumurameera. Tuqaa keenya waraabbii keessa galchina. Asinis waraabbii keessa galchina. Akkaataan itti waraabbiin kun barreeffamu mallattoo waraabbii kun barreeffamu asiin gara kanatti garagara gara keessaatti asiin immoo asiinis gara keessaatti garagala jechuudha. Asii gadeedhaan inni kun asoolee barreeffama. Asoolee kan barreeffamu kun asii gadee garagaleetu gara jecha yookaan waan barreessu sana gara mata gubbaatti siqeetu kan barreeffamu kun seera mataa isaati qaba. Akkaataa kanaatti jedhan Dooktor Gurmeessaan jedha. Kun jecha Dooktor Gurmeessaan jedhanidha. Akkuma jiruun lafa kaa'uudhaaf itti gargaaramne jechuudha. Qabeenyi Rabbi namaaf kenne inni guddaan fayyaadha jedhanii jechuudha Dooktor Gurmeessaan. Otoo irraan hambisiin otoo ittiin dabaliin jecha nama sana akkuma jiruun waan namni sun jedhe kaa'uudhaaf nu gargaaruu danda'a waraabbiin mallattoo waraabbiin. Kan biraa barreeffama tokko akkuma jirutti kitaaba irraa garagalchuufis itti gargaaramuu dandeenya. Fakkeenyaaf Dhaabaa Wayyeessaa kitaaba Dhaabaa Wayyeessaa jedhu 1991 tuqlamee tokko lakkoofsa tokko irratti jechuudha. Maal jedha namaa fi kitaaba yoo waliin madaalan maal jedhani qolli kitaabaa fi mata-dureen bifa namaa alatti yoo fakkeeffamu fuulli tokkoon dubbifamu ammoo keessa namaa eenyummaa fi jireenya namaa yeroodhaa gara yerootti mul'atutti fakkeeffamaa jedha. Kuni kitaaba kanatti jedha jechuudha. Waa'ee kitaaba kana keessaa fudhannee waa'ee kitaaba kana keessatti maaltu barreeffameera akkuma jiruun waan achirraa fudhanne sana kaa'uudhaaf qolli kitaabaa fi mata-dureen kitaaba sanaa jechuudha. Bifa namaa alatti mul'atu kan fakkeeffamu yoo ta'u fuulli tokkoon dubbifamu ammoo keessa namaa eenyummaa fi jireenya namaa yeroodhaa gara yerootti mul'atutti fakkeeffama jedhee kitaaba sana keessatti kan barreeffame sana ergaa sana akkuma jiruun fuunee achi keessaa kaa'uudhaaf akkaataa kanaatiin barreessuun itti gargaaramuu dandeenya. Kan biraa yaada namoonni hedduu irratti amanan tokko mallattoo waraabbii keessa yoo galchine yaada sana ani nan mormaa yookaan immoo hin fudhadhu ergaa jedhu dabarsa. Namni hedduun kan irratti walii galan garuu jecha sana yookaan hima sana mallattoo gaaffii keessa yoo mallattoo waraabbii keessa yoo galchine ani jecha sana garuu ittiin amanuu akka jechuuti jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin dhiiraan hoogganamuu akka qabu namoonni hedduu ni amanuu jedha. Himni kun maatiin dhiiraan hoogganamuu akka qabu namoonni hedduun ni amanuu jedha. Asirratti maatiin dhiiraan hoogganamuu kan jedhu kun mallattoo waraabbii keessa galeera. Kana jechuun ani maatiin dhiiraan qofaan hoogganamuu kana hin amanuu. Saalli lachuuyyuu hoogganuu ni danda'a. Dhalaanis dhiirris hoogganuu wanti hin dandeenyeef hin jiru ergaa jedhu qaba. Kanaaf mormaa jechuusaati jechuu ta'uu danda'a namni kuni. Garuu mallattoo waraabbii keessa jechi namoonni baay'een irratti walii galan yoo akkaataa kanaatiin mallattoo waraabbii keessa galee ani yaada kana hin fudhadhu ergaa jedhu dabarsa. Mallattoo waraabbii kan nu gargaaru kan biraa
hima keessatti waa'ee jechootaa dubbanna yoo ta'e jecha yookaan jechoota waa'een isaanii dubbatamu sana mallattoo waraabbii keessa galchina. Waa'ee jecha tokko dubbanna yoo ta'e jecha sana waraabbii keessa galchina jechuudha. Waa'ee jecha sanaa dubbanna yoo ta'e. Fakkeenyaaf namoonni afaan Oromoo hin dandeenye jecha dhadhaa jedhu. Dhadhaa kan jedhu kun mallattoo waraabbii keessa galee mallattoo waraabbii kun qeenxeedhaanis cimdiidhaanis akkaataa kanaatiin barreeffamuu hin danda'a. Ergaan isaanii tokkuma garaagarummaa hin qabanii. Namoonni afaan Oromoo hin dandeenye jecha dhadhaa mallattoo waraabbii keessa galeera jedhu dadaa jedhanii sagaleessuu jedha. Dhadhaa kan jedhu dubbachuu waan hin dandeenyeef namoonni afaan baay'inaan afaan Amaariffaa fa'aa beekan afaan Oromootti dhadhaa jecha jedhu sagaleessuuf hin rakkatu dadaa jedhanii sagaleessu. Kanaaf waa'ee jechaa dubbanna yoo ta'e jechi suni mallattoo waraabbii keessa galaa jechuudha. Mallattoo haammattuu yookaan parenthesis. Mallattoon haammattuu kuni faayidaan isaa inni tokko yookiin bakka yookiin jedhu yookaan iddoo yookiin jedhu galuudhaan nu tajaajiluu danda'a. Fakkeenyaaf boonaan qabxii hiikni qabxii kan biroo maalidha? Firii jechuudha. Gaarii argate jedha. Boonaan qabxii yookaan firii gaarii argate. Hima jedhu keessatti qabxii fi firiin hiika wal fakkaataa qabu. Yookiin jechuudha. Bakka yookiin kana yoo buusne boonaan qabxii yookiin firii gaarii argate jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Hiikni isaa yookiin kan jedhu bakka bu'ee jechuudha as keessatti. Kan biraa mallattoon haammattu kun tajaajila nuu kennu tartiibaan waa tarreessuudhaaf itti gargaaramuu dandeenya. Fakkeenya waqtiilee tarreessuu barbaanne boona, arfaasaa, birraa, ganna jennee haala kanaatiin waa tarreessuu barbaanne duraa duubaan jechuudha. Haala kanaatiin mallattoo haammattuutti gargaaramuu dandeenya. Mallattoo fuftuu yookaan ellipsis jennu kuni fuftuun kun maaliif nu gargaara? Yaadni tokko kan itti fufee barreeffamu yookaan kan hafe otoo barreeffamiin kan hafe ni jira jechuudha. Ergaa akkasii dabarsa jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi lakkaawwii 1, 2, 3, 4, 5 jedhee mallattoo fuftuu kaa'ee kana jechuun kan itti fufee jiru ni jira kan hafe waa'een lakkoofsi lakkaawwii kun kana qofaa miti ergaa jedhu qaba jechuudha. Mallattoon fuftuu kun 3 kaa'ama sarara xiqqaa 3 walitti aansine yoo keenya maal ta'a mallattoo fuftuu ta'a jechuudha. Beelladoonni mana hoolaa re'ee jennee mallattoo fuftuu keenya beelladoonni mana kanneen hafan jiru jechuudha. Kanneen akka maal ta'e lukkuun hafaniiru. Fardi hafteetti, harreen hafteetti, isaan biroon ni jiru jechuudha. Ergaa akkasii dabarsa fuftuuni. Maqaa sadarkaalee gadaa gaammee, qoodduu, dabballee, qoodduu, kuusaa, qoodduu, raabaa, qoodduu, doorii, qoodduu, luba yookaan gadaa, qoodduu, yuuba. Yookaan yuuba tokkoffaa guulaa yookaan yuuba tokkoffaa jennee fuftuu yoo keenye ammas kan hafee jira jechuudha. Maal fa'aa hafee yuuba tokkoffaa barreessine yuubni lammaffaa yuubni sadaffaa kanneen jedhaman ni jiru jechuudha. Marsaa gadaa roobalee birmajjii horata jennee fuftuu yoo keenye maal hafeera jechuudha. Marsaaleen gadaa kan hafan kanneen biroos ni jiru ergaa jedhu dabarsa. Walumaa galatti mallattooleen sirna tuqaalee har'a ilaallu kan kana fakkaatu ta'a. Isaan kun yeroo barreeffama barreessinu mallattoolee tuqaa nuti itti gargaaramnudha jechuudha waliigalatti. Mallattoolee kana yeroo itti gargaaramnu of eeggannoodhaan itti gargaaramuun barbaachisaadha. Maaliif ergaa nuti dabarsuu barbaanne kana guutummaatti ifa waan nu taasisanii fi faayidaa guddaa nuuf kennu. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan
of eeggannoodhaan fayyadamuun barbaachisaadha. Akka feeteedhaan barreessuun ergaa dabarsuu barbaanne sana akka hir'atu nu taasisa, nu jala taasisa. Miira isaa wajjin ergaa dabarsuu barbaanne akka hin darbine taasisa. Fakkeenyaaf namoonni akkuma armaan olitti jennetti akka feeteedhaan yeroo miidiyaa hawaasummaa kana fa'aa irratti haasa'an akka mati jedhanii yeroo barreessan mallattoo gaaffii hin galchan, garuu gaaffiidha wanti isaan gaafachaa jiranii, mallattoo gaaffii garuu ittiin fayyadaman. Kanaaf waan kana sirreessuun barbaachisaadha. Mallattoo gaaffii hima gaaffii irratti mallattoon gaaffii galuu qaba. Hima xumurame irratti immoo mallattoon tuqaa galuu qaba. Hima raajeffatamu, waan dinqisiifamu, waan akka sagalee jabaa, ajaja fa'aa, akeekkachiisa fa'aa yoo ta'e mallattoo raajeffannoo gargaaramuun barbaachisaadha. Himni tokko kan waan tarreessaa jiru tokko hin dhumne yoo ta'e, waan itti aanee dhufu jira yoo ta'e mallattoo fuftuutti gargaaramuun ni barbaachisa. Otoo waan sana mallattoo fuftuu kan hin keenye ta'e wanti hafee jiraachuu fi dhiisuu isaa waan nuti beeknu hin jiru jechuudha. Ergaa nuti dabarsuu barbaanne suni guutuu nuuf hin taasisu. Akkasumas mallattoo waraabbii immoo faayidaa inni qabu ilaalleerra. Innis waan tokko akkuma jiru waraabanii kan kiyya mitii kuni ergaan kuni kan nama biraati yookaan asiin fuudhe jechuudhaaf itti gargaaramuu kan dandeenyu mallattoo waraabbii keessa galchuudhaan jechuudha. Faayidaaleen mallattoo tuqaa isaan kanadha. Haga barumsa keenya kutaa itti aanutti wal arginutti nagaatti.